Akkam jirtu hordoftoota keenya sagalee. nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Biyya keessa biyya alaa kan jirtan viidiyoo kana kan daawwachaa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya kinoo amma lafti ganama buna qopheeffannee jirra. Buna kana immoo kan danfise aanaa abbaa manaa boontuti. Boontuni akka tasaa kufaan qabee dadhabdee jirti jechuudha. Kanuma afaan ganamaan ka'ee ganamas baay'ee yoo jechuu baanne illee xiqqoo isaatiin illee gara 3-4tti siqee jira. Buna qopheessee iddoo ciistu kaatee jajjabaattee akka isheen buna kana dhudduu fi akka kanaa kunoo buna qopheessan jira. Ishiin illee iddoo jirtu kaatee jabaattee jirti. Kana fakkaataa bunni keenya kunoo qophaa'ee jira. Akkasuma qursii illee qabna. Qursiin keenya kana fakkaataa kunoo qursii namni hin beekne illee kuni qursii bassoo jedhama. Dhadhaadhaan kan hojjetamedha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aawudha. Kana nyaata buna keenya dhugnaa. Booneen illee kanuma keessa damdamatti qophaa jirra jedhee yaada. Egaa haadha manaa ofii akka kanaatiin yeroo dadhabdee maal jettee dabareedhaan waliin buna walii danfisuun wal cimsuun waan barbaachisaadha akkasittiin. Egaa hordoftoota keenya kunoo booneenis kaatee jirti. Buna dhuguuf qophooftee buna ani danfisee amma nagaa isin haa gaafattu kunoo teessee jirti jechuudha. Hayi hordoftoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuu nagaa keessanii an nagaa fuudha galanni waaqayyoof haa ta'u. Xiqqoo qofaan naqamee jira jechuudha. Kanaaf buna naa danfisee bakkee ciisatii ka'een jira buna dhuguudha. Kottaa buna walumaan haa dhugnu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa amma buna buusan jira. Kottaa waliin haa dhugnu isiniin jedha. Buna keenya kunoo dhuguuf jirra. Otoo waliin dhugne baay'ee nutti tola. Kottaa dhugaa isiniin jenna. Booneenis akkuma amma argitan kaatee qophooftee buna dhuguudhaaf qophooftee jirti. Egaa akkuma dura isiniin jedhe buna kan danfise ana. Bunni kun immoo dhamdhamni isaa bareedaa mi'aawaa akkam akka ta'e booneen isinitti himti. Kunoo amma buna keenya qopheeffannee buusan jira. Bunichi immoo maal akka fakkaatu boona ragaa isiniif haa baatu. Buna dhiirri danfiseedha. Bunni dhiirri danfisee inni aaduu maatiin keenya nan beeka duraanis waan ta'eef buna dhiiraa danfisee namatti tola jedhu maatiin hin beekna. Amma egaa buna kana dhuguuf jirraa. Isas isin agarsiisna. Qursii buna fayyadamnee buna keenya dhuguuf jirra jechuudha. Kuni qursii bunaa keenyadha. Amma immoo buna keenya boonedhaa geessaa jira. Bakka itti. Waaw, buna baay'ee bareedu. Akkamiree boonee bunni kun? Buna Isuma dhugaa isaa. ija kormaa daakuu fakkaata bunni kee baay'ee namatti tola. Ija kormaa daakuu jedhan sana ta'e. Qursiinoo. Egaa hordoftoota keenya qursiis isatu hojjetee dhugaa dubbachuuf reefuun hirriba irraa ka'a. Qofaan baay'ee naqabee buna kana na daalacheessee jira jechuudha. Buna isa danfisee qursii haala kana fakkaatuun namoonni qursii kana hin beekne qursiin jedhee cireedha. Namoonni hin beekne jechuudha. Bassoo haala kanaan dhadhaarraan kan hojjetame jechuudha. Yeroo baay'ee bassoo akkanatti cireetti fayyadamuun baay'ee natti tola. Kanaaf kana lachuu abbaa manaa kiyyatu hojjete. Asumaan illee baay'ee galatoomii baay'ee si galateeffadhaan siin jedha. Eeyyee boonee koo anillee waanumaan baay'ee si jaalladhuu fi akka kanaan dadhabdee arguu kee hin barbaadu. Kanumaaf jedhee tanan immoo kuni waan guddaa miti siif. Amman danda'u buna si eebbisuu baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Ganamaan kaatee haala kana fakkaatuun ciree bareedaa buna ija kormaan daanqoo fakkaatu na danfistee nama baasuu keetiif maqaa daawwattoota kootiin baay'ee si galateeffadha. Galatoomii atillee buna kee fayyadamii siin jedha. Hordoftoota keenya hundi keessanuu kottaa buna dhugaa akkasuma ciree bassoo nyaadha.
Bassoon kun baay'ee namatti tola. Ani yeroo baay'ee fayyadama. Dhadhaa barbaree yookiin irdii xiqqootti gooteet akkasitti hojjettaa hedduu tokko namatti tola. Dhamdhamni isaa bunaa wajjin immoo ciree ganamaatti bakka waan ajaa'ibaatiin isiniin jedha. Akkasiidha goottaa nyaannu dhugnu isiniin jedha. Egaa abbaa manaa akkanaa isiniif haa kennu waaqayyoon isiniin jedha hordoftoota kiyya. Abbaa manaa ganamaan ka'ee isinii yaadee ciree hojjetee buna danfisee bakka ciiftan isin kaasee bishaan harkaa isinii kennee kunoo akkasitti isin wal'aanu waaqayyoon isiniif haa kennu. Kunoo cireen isaa baay'ee natti tolee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ana miti kan hojjete suma dhugaa dubbachuudhaaf isatu hojjete jechuudha. Egaa nu bira amma sa'aatiin naannoo 4-3 gidduu jira. Garuu immoo bokkaan baay'ee roobaa qilleensi har'aa baay'ee tokko namatti hin tolu jechuudha. Dukkana viidiyoo keenyallee nu jalaa dimimmisisa jira jechuudha. Mana keessa teenyee waan waraabaa jirruu fi haalli immoo dukkanuma fakkaataan isiniin jedha hordoftoota keenya. Kanaaf egaa xiqqoo amma sa'aatii amma fageessanii buna danfifachuun keenya har'a akkuma beekamu guyyaa sanbata guddaadha guyyaa boqonnaatiilleedha. Sana biraan immoo atis xiqqoo si dhukkubee waan turee fi ariifannee hin kaane jechuudha. Kanaaf amma sa'aatii kanatti dhufnee sa'aatii bareedaadha. Sa'aatii buna danfifattee dhugdu. Kana booda asii kaane immoo gara charchii keenyaa deemna jechuudha. Dhugaadha asii deemnee gara asii kaanee gara charchii keenyaa deemnaa. Egaa samoona kana immoo qofaadhaan hordoftoota keenya xiqqoo gibbii keessatti qoshaashaa garaagaraa feestaalii ciccitaa akkasuma madaabaraa ciccitaa wantoota garaagaraa gibbii keessaa walitti qabnee turre. Isa immoo bakki itti gatanii naannawaa kanatti balfa yoo gattee baay'ee tokko namatti ka'u jechuudha. Eegumsi illee naannawaa keenya hin jira jechuudha. Roondii halkanillee roondiin eeguun hin jira. Waan garaagaraatu jira yeroo balfa kana gatu baastetti. Qabamuu dandeessaa kanarraa kan ka'e nuti feestaalii ciccitaa akkasuma madaabaraa ciccitaa waan hundumayyuu jechuudha. Qola waan garaagaraa walitti qabnee turre isa gibbii keessatti gubee inni xiqqoo natti shattatee qufaan naqabee xiqqoo namee guyyaa lamaan kanarraa kan ka'e immoo abbaan manaa kiyyaa baay'ee na gargaaraa jira mana keessatti. Ittoo hin hojjetaa, buna hin danfisaa, waan hunda mana naa qulqulleessaa, waan mara wanti inni hin hojjenne hin jiru jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf mana kana keessatti biddeena qofaadha kan inni hojjedhu jechuudha. Kunoo ciree yeroo hunda isatu ituma nan dhukkubin dura innaana dura ka'e ani xiqqoo ciisarra naan tura. Isatu xiqqoo nu mimmiceessaa hordoftoota keenya. Egaa gara buna dhuguutti hin deebi'a jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf waaqayyoon abbaa manaa isin jaalatu isinii haa kennu. Kan isin jaalatu qofa osoo hin ta'in kan isiniif yaadu isinii haa kennu. Isinillee galtanii akka boqottanii abdii guutuun qaba hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon ganama kana isinii waraabne kanuma fakkaata. Egaa warroonni nu jaalattanii viidiyoo keenya laayikii nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Qulqullina immoo viidiyoodhaa fi ijarraa na hambisa. Maaliif yoo jettan bokkaan roobaa jira. Qilleensi isaas baay'ee hurrii qaba. Mana keessatti viidiyoon baay'ee na mul'achuu dide jechuudha. Egaa namoonni gaafii qabdan yoo jiraattan sanduuqni koomentii keenyaa sa'aatii 24 banaadha. Akkasuma namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan namoonni magaalaa Walisoo jirtan magaalaa Walisoo Tullu Boolloo akkasuma amma Sabbataatti geessuu hin dandeenya meeshaa kamiyyuu meeshaalee mana keessaa jechuudha. Meeshaalee hojjetamuu mala kan akka qumsaatinii, kan akka biiffee, kan akka algaa waan hundumayyuu hojjennee akka ajaja keessanitti bakka isin ajajjan geessuu hin dandeenya. Lakkoofsa bilbilaa TikTokii keenya jalaayis fudhachuu hin dandeessu. TikTokiin koo Boonee Show jedhama. Maqama YouTubii kootiin jira TikTokiin kiyyaa achi jala lakkoofsa koos fudhachuu hin dandeessu. As jalattis lakkoofsa kiyya isiniif hin maxxansaa. Namoonni na dubbisuu barbaadan dhimmoota garaagaraati yoo jiraattan WhatsApp birraan heloo yoo jettan sa'aatii 24 guutuu WhatsAppiin kiyya banaadhaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo kabajamoof jaalatamoo baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa. Baay'ee baay'ee.